Raafun hin jiraatu. Inshaallah wallah. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اوكي. فكينيا مو dubartii lama kan Rabbi subhanahu wa ta'ala fakkeenya warra mu'minaatiif rukute suuraadhuma sana keessatti. Iresa Abuna maal jechuudha akka jechuun ani hin beeku barreeffamas akkasii akkasii ani hin beeku an. Afaan Oromoo barreessaan afaan Oromoo iyyuu sirriitti hin beeku na Ingiliffa sinii dubbisamu. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Inkoo jannata Rabbiin si agaachu nus agaachu. Okay. Asiyaa fi Maryami. Eenyuun dura Asiyaa fi Maryami jedhe? Asiyaa fi Maryam. Okay. Intala maqaan kee namaan galle kan as keessa jirtu sana. Hiriixii, hurii, ijii, shuhaasa. Asiyaa Maryam tokkoffaa darajaa tokkoffaa baate arsittii tokko argattee tokko dhabdee. Sumayyaa kan jette dhabdee jirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jimmittiin eessadha? Argaa keessan ibboo. Taa gadi miilli keessan lafan qabu Asiyaa fi Maryamii jechuudha. Okay? Okay. Suuraan maqaa dubartii hundaa walitti qabattee itti moggaate suuraa kam? Suuraan maqaa keenya hundatti moggaate suuraa kam? سورة النساء. Ayin bayna taa darasaan biyya jirtanu. Uffatee waan duddubbee keessanii ilaallaa sin biyya jirtu. Akka seenteen immoo maayikii cufadhuu abbaan taate. Suuratu nisaa. Suuratu nisaa. Suuratu nisaa. Suuratu nisaa. Suuratu Ikram ati hirmaadhati muaziin biratti sirrabbashtaa hirmaadhu gaafii irratti maayikii cufadhu akka seenteen abbaan nufte hirmaadhaa koomentiidhaan bakka cimsaa qabaa cufadhu maayikii yaa hayyu maayikii cufadhu. Suuraan isaa'ii warri jettan hundi keessan yoo argattanii jirtani suuraan isaa'ii warri jettani. Okay. Yes. Ayaan Quraana keessatti baay'inaan dubbatamte ayaa maal jettu? Ayaan Quraana keessatti baay'inaan dubbatame ayaa maal jettu? Takkaa ayaa kam? Takkaa suuraa kam keessatti argamti? Akkuma isinii mijaatti barreessaa. Ayaan Quraana keessatti baay'inaan ayaa dheertuun jenneen baay'inaan dubbatamte. Ayaan Quraana keessatti baay'inaan dubbatamte. Duniyaa biraa keessatti. Ay harsittiin kufteetti garaas mucha caatteetti. Mashallah. Okay. Iqra Rahman Fatiha Allah. Okay, فبأي آلاء ربكما تكذبان. Eenyu dura deebisi? Goboziidha isin akkanaas gobozzoomtaniittu. Eenyu dura deebisee maal jedhee rabbaashee komentii gaafii hirmaachuu dhiiftee komentii biraa barreessiti. Raabiyaa tokkoffaa Raabiyaa
Rahmaan jettee suuraa Rahmaan ikram atis deemifteetta baqaraa kan jettee dhabdeetta faatihaa kan jettee dhabdeetta Allah babi ayyaala argateetta warri keessa hundi keessa warri suuraa Rahmaan keessatti jettanii fi warri babi ayyaalaadha jettan argattanii jirtanii jechuudha. Okay. Suuraan maqaa ilma namaatti moggaate suuraa kam? Suuraan maqaa ilma namaatti moggaate suuraa kam? Abdii argattee jirta argattanii jirtanii. Suuraan maqaa ilma namaatti moggaate suuraa kam? Ilma namaatti jedhaadha. Yalla jabaadhaa. Naas insaan isni mani insaan Yusuf insaan Tahaad ilma namaa hundattiin jedhaadha bara. Ibrahim nagaatti na oolaa qaqqaaliiwwan koo isinin jaalladha rabbiif jecha eessa dhaquuf ibbootaa ibbooyaa kee nashaata qaban yaaddaa ta'a. Suuraan maqaa ilma namaatti moggaate insaan warri hundi keessa warri suuratul insaan jettan argattanii jirtanii eenyuun dura jedhee Raabiyaa tokko darajaa tokkoffaa Kadir darajaa lammaffaa Yahyuu Yuuruu yaa Nuuru hawwiin koo jannataa Abdii sabboontu dhabdee jirta Jimmittii Arsittii kan jettee dhabdete Yaasiin hin jiru Ibrahim hin jiru ayin bahanii maaliif bahanii joo suuratul insaan sagalee isaa dhaga'uudhaaf naan bahanii moo qofaatti kootti galee dhaga'ama. Iyya na dabbara gaama namni hundi kun gaan baalaa maaliif silaa achi jira waan ta'eef isaan irra jira waan ta'eef isa. Okay. Suuraan awwala buute suuraa kam? Suuraan awwala buute suuraa kam? Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayna irraa walakkaa sa'aatii qofa turree wajjinumaan baana. Yoo isinitti lallaafe amma kanaan booda yoo tuffattanii isinitti bibbicatee dhaqeen kan biraa ciccimaa isin gaafadha. Waa'ee saabotaa keessaa hin gaafadha. Yoo karaa kan maqaa rabbii guddaa saatiyaa dheeraa. Gaaffii meeqatti beekaani dadha sin dhufu jedhee kan hin dhufemti beekaan dhufe ikkanaa jimmittii qooncoon kun jirti ijoo eessatti baddeen ta'a lubbuunuma qabdaa ayyee na salachaamte moo akkam. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Iqraa warri jettan suuratul alaq jechuudha. Hundi keessanii yoo argattanii jirtanii Allahu akbar takbir. Warri iqraa jettan hundi keessanii yoo argattanii jirtanii jechuudha. Maashaallah tabaarakallah. Maan hin baane illee namni jiru. Na aarsite. Sin aarse miti waan si karanitti isheessitti godhu wallaale yaaki. Kaalji na aarsinaa duraa. Shee. Okay, gaafiin itti aanu. Sahaabtota keessaa kan Abaa Hamzaa jechuudhaan beekamu eenyunni? Itti fufi rabbiin sirraa jaallatu sillee. Aamin rabbiin noo hundarraa jaallatu. Sahaabota keessaa kan Abaa Hamzaa jechuudhaan beekamu. Eenyuun suudii ani qaataa sheer godhee dhiisi ati. Hoo gooteettaa sheer an akka sheeritti naaf fiduu dide maqaasa. Maqaa Kaalid jedhee barreesse naa diba. Naaf fiduu dide. Namni saddemaa kun akkam baane taap godhaatii ta'a dhaggeeffadhaa baradhaa badannee buute tokko irraa argannaa qarii tokko keessaa qarii tokko gaafuma waayifaayi madaamii dhabdanii biyya galtanii gaafii tokko
namti kiristaanaa tokko isin gaafatee wallaaltanii jettan isin intini jedha isin gaabbisiisa yaani namni tokko ni imaawaa tokko gaafa waan sana dhabe malee gaafa waan sana dhabe gaabba malee amma wanti sun filafiitii isaa jirutti qadriin isaatti mul'atu. Warri Anas ibnu Maalik jettan hundi keessanii yoo argattaniittu maashaallah Anas ibnu Maalikii jechuudha. Okay. Hijiraa dura waggaa meeqatti Madiinatti dhalate? Hijiraa dura waggaa meeqatti Madiinatti dhalate Anas ibnu Maalik kun? Wallah jira alhamdulillah bifti. Durbamtii garuu maqaa siin beeku. Nagaa bareeddu siin jiran zanaaffataa jedhe. Zanaaffataa jedhee nyaadhee dhugee rafee hojjetadheen jira maan kana caalaan imaan barataan jaamma geedoo kooti. Fi maaliif baatan ibboo ba'u namni amma isin irra jiru waan ta'eef hin baha. Hin baha namni haasa'uun hin danda'amu garuu. Waggaa 90 dura. Waggaa 99 dura shuhaada umuriidhuma isaayyoo amma kana jiraateera natti fakkaata. Waggaa 10 dura Madiinatti dhalate. Waggaa 10 dura. Jimmittii tokkoffaa Kaalii lammaffaa Ikiraam sadaffaa Abdii Jimmaa arfaffaa Rahimaa Muhammad shanaffaa Abdii jaaffaa agartii dura Yahayaa torbaffaa TikTok saddeetaffaa. Hundi keessanii warri 10 dura jettan argattaniittu jechuudha Madiinatti dhalatee jechuudha. Anas ibnu Maalik kun ergi guddatee ergi nama guddaa ta'ee islaama'ee jedha soba yookaan dhugaa. Namni sudi kubera isu senu. Anan warabata isu. Okay, maali warabatu yoo dandeessi maafi mushkila. Waan akkasii waraabaa facaasaa wallahi khayriidha bar. Okay. Soba jechuudha. Ijoollummaa isaatiin islaamai. Okay? Soba jechuudha. Eenyuun dhugaadha namni jedhe jira garuu taraatti soban argaana. Jimmitti Firdoosa Abdii soba dhabdee jirta. Shukuriyyee dhabdee jirta. Rahima argattee jirta. Ikram argattee jirta. Ofiin boonaa mucaa Jimmaa argattee Abdii Jimmaa argattee Yoseef argattee Jimmitti Jimmaa argattee jirta. Hundi keessanii yoo argattanii warri soba jirtan. Warri soba jettan argattanii jirtanii jechuudha. Okay. Anas ibnu Maalik kuni waggaa meeqa nabii kaddamuu ture. Waggaa meeqa kaddame jechuudha. Haalan xaalibal ilma beshaxxaa. Barbareeda maanutti dhufte yaaki. Waggaa 10 warri waggaa 10 jettan hundi argatanii Anas ibnu Maalik radiyallahu anhu waggaa 10 nabi rabbii kaddamu ture jechuudha. Amma isaan ganda addunyaa kanarra jiranutti jechuudha. Yani hanga isaan akra deemanutti hirraan faaraqne jechuudha akka waliigalaatti waliigalle. Okay. Gaafin itti aanu hadiisni inni nabii keenya irraa odeesse hadiisa meeqa? Hadiisni Anas hadiisni inni ilaalan jiran eenyu dursi.
Mucaan amma 93 barreessite waa biraatti saasatte sunis asuma keessatti argama. Itti deemna okay. Hadiisni Anas ibn Malik odeesse meeqa? Kaalidirraa korrojuun hin ta'ulaa. Kaalidirraan korrojinaa. Yalla. 2,286 jechuudha. Kan tokkoffaa Jimmitti Rahima Ikram hundi keessanii yoo argattanii jirtan Jimmitti atis Jimmitti lammaffaan Shukuriyee argattee jirta. Hundi kaalidirraan korrojinaalaa yeroo tokko dhabuu danda'a waan ta'eef. Okay. Anas ibn Malik kuni hijiraa meeqatti isaa umuriin isaa meeqaa ganda akiraa deeme? Hijiraa meeqatti isaa umuriin isaa meeqaa ganda akiraa deeme? Nashakkee kamaa kaalidirraa korrojjanii kophaa koona dhiisanii baanus namni as jala jiru hin baane ogaati. Meeqaa boo'ee jechuun ture miti? Meeqa darbee jechuun hin ture maa mushkila kanaas deebii keessatti nima argattanii jirtan. Yalla falyatanafasin mutanaafisuun. Miila mataan dabarsite Jimmitti mataa miilaan dabarsite la yahdiik. Okay. Eenyuun irra deebisee Kaalidi hijiraa 93 umurii isaatii 100 wahii ganda akiraa deeme jechuudha. Jimmitti argattee jirta. Jimmitti loof dhabdee jirtaati maaliif dura koo buute? Kaalitti koo turibboo jettee. Okay. Gaafa inni itti yaadu Nabi Muusaan gaafa gaara Xuur ba'u ummata isaa keessaa dhiira meeqa filate? Kan Rabbiin Quraana keessatti dubbate. Dhiira meeqa? Kam rajulan iktaara Muusaa? Erga hijiraa duraa dhalattee akkasii gaan lafaa fidaan jiru hadiisa keessaan fidaara. Eega sirriidha ka intee maal taate mataasi dhukkubeema waggaa 10 maalaan isaa waggaa 103 du'e jechuudha. Waggaa 100 wayitti jedhee jira asitti waggaa 103 du'e jechuudha maalaan isaa asii galee 10 fi 9 walitti 100 bar 103 immoo 3 mataasi dhufeen ta'e. Muusaan alayhi salaam bo amma taage sa fidan jiruti sa kana wata kunan jadalina la raiba fi sadiyo tarfiya fi raqab wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Musa alayhi salam gaafa gaara Xuur ba'u ummata isaa keessaa dhiira meeqa filate? Kan Rabbiin Quraana keessatti dubbatu way deebiftanii jirtanidha. Ergine سبعين رجلا. Okay. Jimmitti tokkoffaa Kaalin lammaffaa Rahmaa sadaffaa Uzeyfaan abdee jirta. Ikram argattee jirta. Shukuriyee argattee jirta. Abdii argattee jirta. Dhiira 70 jechuudha. ما جد اليوم لا ريب فيه لا ريب فيه. اوكي دعائي رجل بقبتها مجدمو دعائي مالجد دعائي رجل بقبتها مجدمو دعائي مالجد وكان سنة رتبا ينام بيك مجدود. يلا وريسا
Shabakata simba basara malibata ni bata ide bitane de to konta teessanu isi as deemtani achi deemtani shuu haata taa iddee tokko gadi maal kun hin baatan hin deebitan leesh hin baatan hin deebitan leesh yaani amma takka gaafin takka sin gaafan nin gaafatan hundi keessanii warri subhaan anni madamii bira bakka tokko kan beeskisa warri bahe deebu maafi faayida yaani maal faayidaa qaba baanii deebu tabarannuufi malee tabannuufi miti subhaana rabbi alazim warri jettan hundi keessanii yoo argattanii jaba beekaatuma sin gaafadhe takka gaafi sin gaafadhe wallaaltanii jedheeti miti beekaatuma sin gaafadhe abbaa ayyuub al-ansaariin maqaan isaa maali? Abbaa ayyuub al-ansaariin maqaan isaa maali? Sahabaa keessaa jechuu sahabaa guddaadhani. Sahabaa guddaa beekamaan sahabata irra ta'edha. Yalla Abu Ayyub al-Ansariin maqaan isaadha maali? Leenca na darbadhaa mu namni soddomiin tokko kuni leencan qabdan amma leenca dhufe waa jedhee dhufe jechuudha bakka gaafitti dhuma dhiisee baqadhee dhaqe kabatii irra bahee kabatii jira. Khalid ibn Zaid dura Khalid di jiru sinamu gaafin gaafatame namamu Khalid ibn Zaid jedhama. Okay. Khalid ibn Zaid kuni dura badri TV dura Uhud irratti hin hirmaanne jedha. Dura badri TV dura Uhud irratti hin hirmaanne jedha soba yookaan dhugaa. Mashallah. Sina namicha kana jo takka nu banne ani jo. Sina nama suye ni sislan ko. Gara nama gubata. Okay. Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam warri soba jettan hundi keessanii yoo argattanii tu irratti hirmaatee jira waan ta'eef tagabban duula badriitii fi duula Uhud irratti hirmaatee jira. Abu Ayyub al-Ansariin kuni radiyallahu anhu. Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam yeroo Madiinaan seenanu mana eenyu qubatan hamma masgiidaa fi mana ijaarratanutti. Maayikii cufatanii taa'uudha dubbachuun hin jiru. Ani seenaa Abu Ayyub keessaa baheen jira garuu gaafii kana deebisaa malee korrojina akka sammuu keessanitti deebisaa of danda'aati. Meeshaa akkasii yoo ta'e.
Okay, yalla. Hundi keessanii yoo argattanii jirtanii, hundi keessanii yoo argattanii jirtanii mana Abaa Ayyuub Al-Ansaarii qubatanii. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuu deebiftee maaltee? Maalin deebiseera? Okay, Abaa Ayyuub Al-Ansaariin kun hadiisa meeqa ergamaa Rabbii irraa odeesse? Radiyallahu anhu. Abaa Ayyuub Al-Ansaariin kun hadiisa meeqa ergamaa Rabbii irraa odeesse? Khalid mashallah. Betul shantamii shan. Yalla wal dorgomaa. Hamma sana caamu kaatanii ittoo kana sijammaddan utaa'uun hin ta'u. Yaa artanii yaa miilaan baasii jettanii hamma nan baa daqiiqaa muraasa booda. 140 asiitii jaallattuu diinii. Yalla. Dibbata diidam. هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ يلا ورد بدك وشنتمي شنجتان عندك سنرجتين تكفرت جمتي لما فرت خالد سنفرت عبد الحميد أرجتني جرتني عندك سنيجي. أوكي. أبا أيوب الأنصاري كم برا هجرامي كتي جندا أكراديمي برا هجرامي كتي جندا أكراديمي. جرامي كتي أنا أرجت تاتي إكرامات برا إزاي أنقول في تبرين أركيني نرجعني لباب جيدا ما جت لباب شنتميشن ديبين. ربنا الجنة. أوكي. وري شنتمي لما جتن أرجتنيتو. أبا أيوب الأنصاري كوني هجرامي كتي دويري بلتني تمتي دولا مالي كيسة دوي يرو دولا مالي. شنتمي لما وري جتن أرجتنيتو عندي كيسة نيو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا رولا مالي دوي. Sagalee godha gaatanii waan jedhaan wallaa yeroon seenaa dubbisu waraanna nyaata. Qasxanxiiniyyaa kaalideessa dhaqe bisaanitti uffatee moo jallaa jimmittii qonchoo argattee jetta jimmittii jimmaa gaafa lala qasxanxiiniyyaa jedhama. Okay. Jangan ganda kira deemuun isaa jechuudha. Eenyuun irratti salaate? Eenyuun irratti salaate? Dadhabee rabbuwwan. Eenyuun irratti salaate qofa naa deebisaa kalaas nambaa dadhabee takka haala galfadhee ka'e. Keessa jirta ati googilii keessa jirta waan ta'eef. Qasxanxiiniyyaa jechuun maali? Duula. Amma misala biyya jechuudha. Siigalee biyya cabsuu jechuudha. Biyya akkasii cabsama. Biyyi tokko cabsame. Okay, yalla. Amma misala habashaa kan jedhamu jedhamti. Gaafa dhadheena Saya dapat jawab datang sih. Okay,
Yaziidtu irratti salaatii jechuudha. Okay, kanas dhumeera kanas dadhabeeraan. Nagaatti bor immoo sa'aatiin ashariidha yaa jamaa hal tasma'uuni.